Waa takka isinii dhaama. Yaa dhiira yaa dubartii. Dhiirti qalbii qabatte. Dubartii isa jaalatte qabatte. Dubartiin qalbii qabdu dhiira isii jaalate qabatte. Kunuunfamtee umrii kee guutuu haga rabbi umrii ta'e addunyaarra si kaa'e gammaddee zanaa fataa jettee jiraachuu barbaadde yoo taate dubartii si jaalatte qabadhu. Zanaa fataa jettee jiraachuu yoo barbaadde eenyu olittu dhiira si jaalatte qabadhu. Ta ofii jaalatteetiin itti fiidu odoo hin taane ta si jaalate qabadhu. Umrii tee guutuu kunuunfamtee jiraatta. Akka ijaatitti akka sammuu daa'imaatitti kunuunfamtee jiraatta. Dhiirti dubartii isa jaalate. Dubartiin dhiira isii jaalatte. Kanaafuu atillee ittiin wanni sodaachisan jiru. Baaca wayii qabata tana fakkaatu dubbii waa'ee baacoti. Mucatu intala jaalate. Jaalannaan intala tana irraa maraate itti himuu sodaate. Mala dhabe. Lakkoofsi isii bira jira. Lakkoofsa dura irraa fudhate itti himuu sodaate. Lafa ol ka'ee halkan gara sa'a 8 akka biyya keenyatitti lafa ol utaalee miisejji itti barreesse maaliif du'a si biratti falli kiyya maali maraadhe fala naa male waan feete na godhe sirratti sitti of kenne si rabbi kenne jedhee itti barreesse sanarra siindi itti godhe siindi yoo inni itti godhe birrii keessaa inni qabu onnoo fudhatte teeleen miisejjiin isaa qiqqii jette daqiiqaa 5 booda yoo turtee deebite. Daqiiqaa 5 booda qiqqii jettee deebite. Sanirra inni kalas maal naan jette waan gammachuuti moo waan gaddaati tole naan jette moo lakki naan jette kanumatu mataa isaa keessa deemaa bule inni rafne. Sanirra ganama lafaa ol ka'eet isiilleen akkuma kiyya na sodaatte silaa daftee akkana miisejjii naan deebistu odoo na jibbite lafaayyuun kaaftu laaltee tuma jadhifti isiilleen adaana jaalatte anuma maddii deemti malee jedhee sanirra ganama ka'eet fuula dhiqateet mataa dhiqateet filateet. Yoona bakkee isiin itti naa qaxarte kana laala jedhee yoo miisejjii jawaalatti banee laalu miisejjiin maal jetti your balance is insufficient please recharge in the try again jetti. Miisejjiin ati ergite mallaqni gahaa miti waan ta'eef mallaqa itti guuti irra deebi'ee ergi jette. Kanaaf sodaan kana fida hin sodaatina itti cabsaa garaa cabdee naa baatu safuu fixadhu isiin si haa diddu inni si haa didu. Kanaaf ammallee irra deebi'ee siin jedha. Kabajamuu barbaadde taanaan dhiira si jaaladhu. Ka harkaa miila hin qabne ija hin qabne illee yoo ta'e rabbi irraallee jazaa argatte. Kabajamtee jiraachuu yoo barbaadde dubartii si jaaladhu. Ta harkas hin qabne ta miilas hin qabne yoo taate rabbi biraallee jazaa argatte. Kunuunsi immoo ofiin asoo itti ofii akkas taate odoo hin taane kunuunsi asirra baadhu jiraachise. Biyyaa dubartiin dhabamteetiniin ka biyyaa sun biyya taa'ee Itoophiyaa taa'ee Suudii barbaada. Itoophiyaa taa'ee Kwaataris si barbaada. Itoophiyaa taa'ee Dubaayis si barbaada. Itoophiyaa taa'ee tiniin Peeruutis si barbaada. Sababni inni si barbaaduuf maali? Tana ibaadaaf. Kanaaf dhiirti biyyaa tokko yoo jedhe ijoolleen ammaa jechuudha. Fakkeenya hiriyyaa inni tiyya ta wajjin an dhaladhe. Irra caalan jaraa fuute ilmaan 2-3 qabdi. Dubartiin na duraa garuu tana duraa tagalee biyya heerumaa kaayyoo qabaa jettee tiniin as teettu hin jirti. Ilma ofiitii heerumuu heddi jechuudha. Ilma ofiitii heerumuu jechuun isiin biyya Arabaatitti biyya Ambaatitti dalagaa manamiin asirraan bu'i achirraan bu'i achirra kori giddaara dhiki maal dhiki kana jettiin. Isiin birriin sammuu keessatti galmoofte garaa ofiitii yaaddu jismii ofiitii yaaddu ganama yoo lafaa kaate ija rigatteet salaatattii yoo akkuma argite goggooteet natti hin qaaqin jechaaf qaata fiiddee kushiinatti litti. Fatuura isaa meeqa fattarti? Sa'aa itiniin zuurii booda. Sanirra dhume coraan irra. Amma asitti waa xiqqoo biyya OA keessa jirti mukayyafa jala daqiiqaa 10 taatu 20 taatu sa'a 2 taatu ciifti bifti wayyaa jira. Gaafa asii gadi galtee hiriyyaan isii fuudhee ilmaan 2-3-4 qaba. Ijoollee xixiqqoolee ta'a. Isiin gaafa isiin dhalattu beektutti isiin heerumtee jette. Isiin gaafa takka teettu akka hoo isii fakkaatti. Mucaan isii fuudhe kun isii biratti ilma isii fakkaata. Gaafa kana inni haga birriin jirtu jedhaani gaafa birattiin kararraa sutte inni akka fedhe karaa nagaa. Kanaaf kanarra laalati dhiirti biyya ormaa tuni ta magaalaatti galee takka takkatu bakka irraa ka'e waan irraa ka'e eessaa ka'e eessaaf deema eessa gahee wallaala malee ta eessaa ka'e eessaaf deema eessa gahaa beektu baay'eematu jira. Ta akkasiisan irratti uttaala baay'eetu jira. Ta gaala jala oolu baay'ee jira. Ta ammoo hoolaa dalagaa oolu baay'ee jira. Ta maziraa timirarraa
shookaa oolu qoree wal shookaa oolu baay'eetu jira. Akkasii isaanii fuudha akkasii isaanii heerumaa. Ati ta barbaaddu taphaqoon isaa buskuuta fakkaatu mukayyafa jala ciisee kana barbaadda. Sanirra inni gaafa takka lama akkas waa sirraa fuffuudhee achi ka'e haga kana. Kanaaf akkasii sana odoon taane argitee akka kiyya kana boqoon irratti goge argitee gaala jalatti masaraa jalatti hoolaa jalatti kam akkanaa kana qabadhu. Gaafa san jireenyi ta'e fooyyofte. Dhiira bareedaa barbaada yoo jette wanta bareedaa argitee waan bareedaa ijuma mara irra bu'a. Ati bareedaa barbaadde taanaan hidhimee kee gubataatuma jiraatta. Bareedaa biran tartu faateen. Oma fedhe. Haga fedhe jaarsa bareedaa warri barbaaddan. Faateen bira siin tartu. Kanarra laale. Qamaacaa isaa laale harkaan qabadduuti. Kaayyoo itti godhe. Ana ganuma siin jedhe. Haasawuma bichaa dandeessa moo herreega kana hojjedhu xaasaa. Xaasaan isa kami garuu. Kafarsoo bichaa akka hin taane. Irreen rakkoon qabu irreen ati na gaafatte kun kutaa 3 sirriitti yaadadha. 5/7 qixxee ta'a hammattuu maa eda'uu 3 cuftuu 7 gatiin maa meeqa naan jette. Badhaasa bichaan dhoggatin. Badhaasa bichaan dhoggatin. Hayyeena kunoo isa akka armaan gadii kanatti sii dalagaa. 5/7 qixxee ta'a maa eda'uu 3/7 irreeni kun kutaa 3 sirriitti yaadadha. Eshi 5/7 qixxee ta'a lakkoofsi hammattuun alaa kun kas keessaa kana lachuu ni baay'isa sababa qubee maa argachuudhaaf jechuudha. Maa baay'isu 7 eda'uu 3/7 5/7 qixxee ta'a maa baay'isu 7 jechuun 7 maa eda'uu 3/7 21. Eshi 5/7 35 qixxee ta'a 7 maa eda'uu 21. Hayya gatii maa argachuudhaaf 7 maa as fidannaa qixxee ta'a 35 hir'isuu 21 maa hir'isuu taate waan yoo kan jettan taate qubeen asii tun erga garas tarte yookiis tun erga garan dhufte hir'isuutti deebiti seera herreegaa keessatti. Eshi 7 maan qixxee ta'a 35 irraa 21 14 irra 7 irra 7 maddi maan qixxee ta'a 14 allama. Hayyee cheekaa godhannu cheek gooneet 5/7 qixxee ta'a gatii maa 2 arganne 2 eda'uu 3/7 5/7 qixxee ta'a bodii maasitti fayyadamna amma seera herreegaa awwala kaammattuu keessatti dalena 3 eda'uu 2 yookiin 2 eda'uu 3 5 baay'isuu gaffidanna 7 5/7 35 qixxee ta'a 35 lakkoofsi nu arganne sirriidha jechuudha yookiin immoo tokko ta'a. Lakkoofsi kun erga qixxee ta'an kun kan dhufu taate lakkoofsa achiitii wal qixa dhufuu qaba. Kanaaf deebiin isaa 2 ta'a jechuudha. 2 arganne gatii maa galatoon kabiraallee fidaa. Badhaasa bichaan dhoggatin. Maashaallah gaafii bareeda na gaafattee galatoomi galanni kee bilisummaa haa ta'u. Qubee E fi A irraa takaatu biyyoota Afrikaa 56 keessaa biyya tamii naan jette. Galatoomi qubee E irraa kaka'an Oromiffaan siimaa jira. Qubee E irraa kaka'an biyya teenna Itoophiyaa Oromoon keessatti argamtu Ekwaataraal Giinii fi Iswiidiin. Qubee E irraa kaka'an immoo Eerteraa qofa jechuudha. Qubee E irraa kakaatu Oromiffaan. Qubee E Oromiffaa irraa takaatu Eerteraa qofa. Itti isinii dabala qubee Caa irraa kakaatu, qubee Daa irraa kakaatu, qubee Jaa irraa takaatu biyya takka qofa. Isiinis biyya qubee Caa biyya Chaad, qubee Daa biyya Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo, qubeen Jaan immoo Jibuuti. Kanaafuu biyyoota Afrikaa 56 keessaa biyya 4 qofa jechuudha. Ka qubee takka bicharraa kaate mataa ofiititti jirtu. Caa Chaad, Eerteraa, Caa Chaad, Daan immoo Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo, Jaan immoo Jibuutiidha jechuudha. Itti aanumaan naan jette sulula guddaa keessa magaalaan Itoophiyaa tamtu keessa ba'a. Dheerina meeqa qabaa naan jette. Galatoomi sunillee gaafii bareeda. Namni barachuu barbaadu irraa barata. Waggaa 12 duuba na deebiste
waggaa 12 dura jechuudha kutaa torbaffaa keessa gara hawaasni kun. Sululli guddaan Afrikaa bahaa qaama sulula guddaa addunyaa kan biyya Siiriyaa jedhamtu keessaa ka'ee hanga biyya Moozaambikitti diriiree argamu. Innis iskeer kiiloomeetira 6,000 qabaachuun addunyaarraa tokkoffaadha. Itti aanee immoo magaalaa tam keessa baanaan jette magaalaan inni keessa bahu Itoophiyaa keessa magaalaa Oromiyaa Adaamaa keessa baha jechuudha. Adaaman naannoon sulula guddaan kun ni ho'a baay'inaan ho'a qaba. Fakkeenya Adaamaa yoo kadhatan taate Adaamaa akka waan naannoo sanitti aduun gadi kalaa'u akka waan yookiin lafti gara aduu ol kalaa'utti ho'a. Akkasumas sulula guddaa kana keessa haroowwan akka hara Zuwaay, hara Shaallaa fi hara Laangannoo sulula guddaa Afrikaa bahaa qaama sulula guddichaa addunyaa kana keessatti argama jechuudha. Gaafiin kun gaafii bareeda akka namatti tolu galatoomii galanni kee bilisummaa haa ta'u warroonni gaafii babbareedduu akkasii na gaafadha rakkoon hin jiru. Ani immoo baacoodhaan dabaalee isinii deebisa gaafii fedhee na gaafadha ani immoo baacoodhaan dabaalchisee isinii deebisa naaf galatooma namni barate irraa barata ka beeku duraa hin beekan yaadata kanan feene immoo cadhisiituma bira tarii. Gaarri guddaan addunyaa kanaa maal jedhama kiiloomeetira meeqa biyya tam keessa argamaa naan jedhe. Bareeda gaafii bareeda garuu ta Oromiyaa teenna ta Itoophiyaa teenna ta Afrikaa bira tartee addunyaa na gaafatte rakkoon qabu. Gaara baatu tan godina Baalee keessa argamtu maa bira tartee gaara Cilaaloo Kaarsii keessa argamu maa bira lixxee gaara Honqooloo Kaarsii keessa argamu maa bira lixxee gaara Raasdaa Janka Itoophiyaa ka Amaaraa Kililii keessa argamu maa bira lixxee akkasumas gaara Kiilimanjaaroo ka Afrikaa kan Tanzaaniyaa keessatti argamu bira maa lixxee addunyaa na gaafatte rakkoon qabu addunyaan lenteenuma. Gaarri guddaan addunyaa kanaa Everest jedhama. Innis karaa namni ittiin bahuun 4,469 hogguu ta'u karaa qileetiin 8,848 yookiin immoo eleveeshinii 29,035 fiilii yoo qabaatu biyyoota akka Neepaalii fi Chaayinaa jidduutti argamu. Seenaan tokko tokko hanga Paakistaaniitii fi Hindii illee ni hammata jedha. Hiddi isaa fakkeenyaaf hiddi irraa ka'umsaa fakkeenya laga Abbaayyaa kan inni irraa ka'u Itoophiyaa keessa. Kan inni itti beekamu eessa Masriidha. Kanaaf ka'umsi isaa hiddi isaa jechaadha. Hiddi isaa haga Paakistaaniitii fi hanga Hindii illee of keessatti qabata. Garuu bakkeen inni itti irraa safarame Neepaalii fi Chaayinaadha jedha jechuudha. Gaafiin kun hawaasa kutaa 5ti. Waan hoggaa 14 duraati. Wanni hoggaa 14 kaa jechuun sammuu namaa dhiisi kompiitara keessallee allageeni bada dogongoruu danda'a. Yoo dogongore bakka kana dogongorte sirreessi jedha ishee waan akkasiiti. Garuu ka Oromoon tuni jedhan filxii ija ofii keessatti dhiifteetiin huuba ija namaa keessaa soiti jedhan akkas akka hin taane dogongoruu danda'a oki yoo dogongoree jedhe qeeqa hamana qeeqa osoo hin taane bakka san dogongortee sirreeffadhu biroo koo naan jette gammachuu guddaan na dhagahama sii galee galatoon. Tole egaa warri qubee A irraa ka'an Aljeeriyaa, Angoolaa, Afrikaa Kibbaa warri B irraa ka'an Biniinii, Boostwaanaa, Burkiina Faasoo fi Buruundii yoo taatu C irraa takkaatu Chaad akkasumallee D irraa takkaatu Dimokiraatik Riippubilik Koongoo E irraa takkaatu biyya Eritiraati. Qubee C, qubee D fi qubeen E biyya takka takka qabdi. Kan itti aanu qubee G irraa takkaatu Gaaboon, Gambiyaa, Gaanaa, Giinii fi Giinii Bisa'oo yoo ta'an biyyi qubee H irraa kaatu hin jirtu. Ta qubee I irraa kaatu Itoophiyaa biyya teenya Oromiyaan keessatti argamtu Ikwaataraal Giinii fi Iswiidiin yoo taatu ta qubee J irraa kaatu immoo Jibuutii qofa jechuudha. Jibuutii illee kophaa isii qubee J irraa kaati. Kan isin himaa jiru kun Oromiffaani. Oromifaan na gaafate waan ta'eef anillee Oromifaan deebisaafii jira jechuudha. Warri qubee K irraa ka'an Kaameruun, Keeniyaa, Koongoo, Keep Verde fi Koot Divardi fa'a jechaadha. Warri qubee L irraa ka'an Liibiyaa, Laayiberiyaa fi Leesetoodha. Warri qubee M irraa ka'an Maadaagaskar, Maalaawii, Maalii, Masrii, Moorishis, Moorotaaniyaa, Morookoo fi Moozaambiik yoo ta'an warri qubee N irraa ka'an Naayijeeriyaa, Niijerii fi Namibiyaa yoo ta'an warri qubee O, qubee P fi qubee O, qubee P, qubee Q irraa ka'an hin jiran Afrikaa keessa biyya biraati miti. Taraa irraa kaatu Ruwaandaa takkatti. Gaafiin ati na gaafattee si deebi'ee jira jedhee abdadha. Garuu namtichatu gaala laaleeti maqaa wallaale. Maqaa wallaalee jennaan
gaala kana maal godha kanallee barjoona namni hin beekne hin jira isin keessaa jedheen warra kaawwan gaafachuu isaatii bartooftan jennaan gaala moo jedheen kun gaaluma kanaa yoona isin keessaa namni beeku hin jiru jedheen akkasanii ati amma beektee nan gaafanne waan kana beektee akkati nan gaafanne maalitti beeka fakkeenyaaf biyyoonni Afrikaa jechuudha qubee afaan Oromootiin biyyi qubee faa irraa kaatu hin jirtu biyyi qubee haa irraa kaatu hin jirtu si galee kanaaf fakkeenya ati haa irraa kaatee haga naana gaafatte haa fi faallee itti mayte akkasii galatooma warri irraa baratu irraa barata ati na gaafattee jirta garuu barnoota namaaf hin ta'a galatoom gaafii biraas fidaa rakkoon hin jiru inshaallah.